Dr. Abbabaa Soorsaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Isinillee waan affeertaniif hedduu galatoomaa. Mariin keenya waa'ee dhukkuba koleeraati. Koleeraan maali? Dhukubni koleeraa dhukkuboota garaa kaasaa fidan keessaa isa tokko. Wantoonni dhukkuba garaa kaasaa fidan wantoota baay'eedha. Isaan keessaa inni tokko inni dhukkuba garaa kaasaa keessumaa dhukkuba garaa kaasaa ariifachiisaa fidu jarmii yookaan baakteeriyaa koleeraa yookaan vibrio koleerii kan jedhamu dhukkuba garaa kaasaa fidu jechuudha. Mallattoon dhukkuba koleeraa maali? Daqiiqaa sekondiitti yeroo baay'ee garaan ni kaasaa. Darbee akkasuma balaqqamsiisuu illee qabaachuu ni danda'a. So caalatti dhukkuba biraarraa kan adda isa godhu garaa kaasaan sun baay'ee kan ba'u bishaan akkuma bishaanii kan teessisudha jechuudha. Bobbaasaa yeroo inni illee turachuu dadhabutti sadarkaa sanatti geessuu danda'a jechuudha. Baay'ee qallatee almost bishaan sadarkaa bishaan wal fakkaatu kan teessisu jechuudha. Yeroo baay'ee ho'a qaamaa hin dabalu. Dhukkuboota garaa kaasaa biraarraa kan inni addatti godhu ho'a qaamaa hin dabalu jechuudha. Koleeraan egaa namarraa gara namaatti hin darba taanaan maaliin? Koleeraan dhukkuboota daddarboo keessaa dhukkuboota baay'inaan baay'ee salphaatti daddarbuu danda'udha. Sababni isaas egaa akkuma sila jennee dhukkubichi kan inni dhufus kan inni daddarbuutis sababa hanqina qulqullina bishaanii, sababa hanqina qulqullina nyaataa fi akkasumas sababa hanqina qulqullina naannooti. Naannoo namni sun jiraatu qulqullina yoo dhabe bishaan dhugaatiis ta'ee kan manatti dhimma garaagaraa itti fayyadaman qulqullina yoo hin qabaatu ta'ee fi wantoonni nyaataaf fayyadaman haala qulqullina yoo hin qabaman ta'ee wantoonni kun dhukkuboota kanaaf salphaadhumatti nama saaxiluu danda'u. So namni dhukkuba kana immoo akka isaa namni tokko qabame salphaadhumatti nama biraatti daddarbuu danda'a jechuudha. Egaa nama dhukkubsate tokko maatii keessaa maal gochuutu irra jira? Waliigalaan immoo ittisuuf hawaasni maal gochuu qaba? Mana fincaanii yoo fayyadamu haala of eeggannootiin fayyadamuutu irra jira. Kutaa mana fincaanii sanaa itti fayyadamuu booda harka isaa osoo qulqulleessin tuttuquun barbaachisaa miti. Lammaffaa mana fincaanii sana fayyadamee ta'ee booda harka isaa sirriitti haala qulqulluu ta'een saamunaadhaan sirriitti qulqulleessuutu irra jira. Amma danda'ametti jechuudha. Uffannumti mataan isaa uffanni namni uffatu kan irra ciisu mataa isaatiin haala of eeggannootiin qabamuun irra jira jechuudha. Amma danda'ametti egaa bobbaa yookaan mana fincaanii iddoo baramaa tokko iddoo dhaabbataa tokkotti fayyadamuun irra jira jechuudha. Kanaafis namni biraallee yeroo mana fincaanii sana fayyadamu of eeggannoo gochuu yookaan immoo itti fayyadamuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaafuu wantoota kana irratti sirriitti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wal'aansi nama kanaan dhukkubsateef kennamu mana yaalaati maalidha? Manatti yoo danda'ame dhangala'aa bakka sana buusuu danda'u kan akka ORS egaa yeroo baay'ee salphaadhumatti argamuu danda'a naannoo. ORS suuqiin maal faarmaasii tokko irraa salphumatti argachuu danda'u naannoo irraa. Tokko isaa lammaffaa immoo bishaan ruuzii affeelanii amma ruuzii yeroo affeelan amma tokko soogiddisitti itti dabalama. So bishaan ruuzii dhuguun mataa isaatiin baay'ee gaariidha. Kan biraa kan akka shoorbaa yookaan suuppii garaagaraa dhuguu manatti amma tokko hin fayyadu jechuudha. So egaa sana jechuun egaa manatti yaala hundumaatti xumuuratu irra jira otoo hin ta'in manatti kana gochuun ni danda'ama mana yaalaa gahuutti jechuudha. So gara mana yaalaa dafee deemtu irra jira namni suni. Gaafa gara mana yaalaa dhufe ogeessonni fayyaa haala sadarkaa dhangala'aa qaama hir'ina qaama isaa keessa jiru irratti hundaa'anii yaala garaagaraa kennuu ni danda'u jechuudha. So wanti guddaan dhangala'aa hunda'u amma danda'ametti iddoo kamittiin bakka buusuu yaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa akka hawaasaatti immoo waan kun akka hin dhufneef ittisuuf maal godhuu qaba uummanni? Uummanni dhukkuba kanaaf saaxilaman warra kam yoo jenne warra
keessumaa saba hongee garaagaraatiin gogiinsi miidhee lammaffaa sababa garaagaraatiin namoota bakka jiraatanii buqqa'anii bakka tokkotti walitti qabaman fi isaan kun lamaan warra dhukkuba kanaaf haala guddaan saaxilamuu danda'anidha. So isaan kanarratti egaa jalqabumarraa kaasanii barumsa of eeggannoo kennuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Barumsa of eeggannoo jechuun egaa tokko kan kennamu kan waa'ee dhukkuba kana haala ittiin ittisuun danda'amu irratti jechuudha. Inni kun egaa maalirraa tokko haala qulqullina naannoo isaanii haala itti eegan amma danda'ametti yeroo mana fincaanii haala kamiin akka fayyadamuu danda'an eessatti akka fayyadamuu danda'an isaan irratti barsiisuu lammaffaa haala qulqullina bishaan dhugaatii amma danda'ametti keessuma naannoo hongee baay'inaan mul'atutti yoo ta'e bishaan dhugaatii illee haala gahaa ta'e yoo argachuu baatan illee yeroo argatan sanatti haala of eeggannoo ta'e bishaan sana yookaan keemikaalaan tiriitii godhanii yoo ta'uu baate immoo danfisanii isuma yookaan haala of eeggannoo fayyadamuu barbaachisa jechuudha. Inni biraa nyaatadha. Nyaannis haala qophii haala qabiinsa nyaataa yeroo qopheessan ta'uu danda'a, yeroo fayyadaman ta'uu danda'a, yeroo kuusan ta'uu danda'a. Isaan kana kanarrattis egaa amma tokko koominitii yookaan uummanni of eeggannoo guddaa haala qulqullina murteessaadha jechuudha. Fixuuf hin jedha si yaadatti dabaltan qabdu? Yaanni ani itti dabalu humni koleeraa yeroo hundaa nam tokko garaa kaasaa ariifachiisaa qaba jechuun dhukkuba koleeraa qaba jechuuti. Kun egaa haala of eeggannoon beekuun barbaachisaadha. Maaliif wantoonni garaa kaasaa fidan waan baay'ee waan ta'aniif isaan irraa adda baasuudhaaf jalqaba maaltu akkamitti qabamu ture jira aktiviitwaatarii diyaariyaa yookaan immoo dhukkuba garaa kaasaa ariifachiisaa jedhamee qabamaa sana booda qorannoodhaan adda bahee booda wanti sun sana ta'uu fi sana ta'uu dhiisuus adda baasuu ni danda'ama jechuudha. So wanti guddaan egaa uummanni keessumaa naannoo hongee rukutaman naannoo buqqa'iinsa tokko jiraatan amma danda'ametti waa'ee kanarratti yeroo hundaa of eeggannoo yeroo hundaa dammaqiinsaan waan sa'utu ilaalanii waan guddaadha jedhee yaada. Dooktar Abbabaa Soorsaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif hedduu galatoomaa. Isin illee waan affeertaniif hedduu galatoomaa.